السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف موالين فيديو كان كقدافي قمت ولدت نهار كامل أجا توك توكي كانت في أرسنال هنكفلين نجرو لفت تستهي ميديا رات تستهي أرسا يدو كفالي يرو أنم ننجس نبر بادوتي سنين رفيتني لين تنهرات دربون قصدي نماتت بك على النية سبرايز يدا أنا قد وقتي والله وقارب بيجتي سني وبلوما أرومما مالي ولتين أمنو بقى نقام تشيفتي بقى أدويك يلينا راج أفسيتي كان جيسو نبر بادو كان جالة اللي أرومو ندو بجراجو أرجي قالتو مسني الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد دعوتو تخينا خبجبون في جلتمو خنين فيديو تنيتنا تاري أكتا ساي سنبري جيسي دعوتني أركتان إن شاء الله أمسخنا duraan dursine lubbuu teenyaaf eeganaa obboleewwan keenya kanneen qilleensa addunyaa irratti argaman hundaafu akka gartee isin fayyaddu illeen fayyaddu hawwineeti bakka kana eega dhufnee bakka bareedduu kanatti nutilleen dhaabsi tokko barfanneenne inshaallah sagantaa tana qabannee dhiyaannee sagantaa gartee yeroo mantanaa yeroo guddaan namaatti halaakamu jiru waan gartee amma akka faashinaatti hawaasni qilleensarra jiru keessaahuu dubartootaa fi dargaggeessii shamarranii fi dargaggeessii jechuudha ittiin halaakamaa jiran hagartee namni akka dhagaatti qur'aana rabbii aayata rabbii osoo dhaga'uu hadiisa ergamaa rabbii osoo dhaga'uu akka waan gartee du'aaf hin teenyetti kawan nama gartee qabriin hamtuun san qabriin dukkanaa san isa hin eegganneetti namni firraanfatee mana lafarratti gartee jaaratan kana bira kutee qilleensarra mana jaaratee mana gandatti tokko takkaawutti tokko jammoo maal jaan akkas jaamuutu addunyaa irra jira jam foogii adda addaa achi keessatti argama mana keenya mana kaan mana abaluu mana maaree jedhanii akkanatti ani Facebook irratti hin arge TikTok illee hin qabu wallahi akka gartee sagantaa kaayoo tiyyaatti qilleensarra bahee waa dubbachuudhaaf fedhii qabaachaa hin turre takkaallee yaddeet illee hin beeku garuu hedduu waan na ajaa'ibsiise keessaa waa'ee warra TikTok ilmaan TikTok waan isaan gartee keessaahuu hawaasni keenya hawaasa Oromoo tahee TikTok irratti waan isaan tahaa jiran waan isaan gartee itti shawwadamaa jiran waan isaan itti walafeeraa jiran hedduu nama ajaa'ibsiisa hedduu nama silaa khayritti akkasii walafeeree namni wallaahi ni jira wanti gartee uummanni gartee kaafiraa sagantaa namaa kaanii sagantaan isaan uummata keenya jallisuudhaaf musliimas wallaalchisuudhaaf dalaga yeroo hedduu waan gartee hawaasa keenya booji'ee hawaasa keenya ifirraanfachiisuu adda addaa ثاني الرحمن بيتنا حواسو كنيهو جرت إنساني غير كفلتني جرت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شير قداتي الدنيا النجا دياسبورا برناجا دياسبورا لين تقدر بتها أولا نبرة جون تكفى دران درسي سورة كان أكار جاجر تانيتي وعيسى دبتشوف جتنا كتا سنين جتشون كوا كوبلي سكياتك أي نوتو ننكبجاني
duraan dursee xaba qabaa gaafa jimaataa sa'a afuritti akka irraa hin hafne ani wanni na bochise tokko maali tiktokii kanarratti eenyu nu dura feemasii kan ta'e anuma jechuudha. Garuu feemasummaanii waan rabbiin biratti hin beekame isinitti fakkaachuu danda'a isinitti jechuudha. Kun beekamtii nama biratti hin beekamedha rakkoon qabu. እና ማሪ ተካለንጫ ጊፍተሮኒ ድራኒ ለነቲ ደርባታኒ ቤከኒ ጊፍተሮኒ አማስ ገሩ አባን ጨብሳ ሰርፕራይዝ ነጎዴ ገለቶሚ ጀቹን አባ ጨብሳ ገለቶሚ እራይና ፊና አይስክሬሚ ዳኒስ ሊቢ ዳኒስ ታብታቢ ዳኒስ ብራና ፊና ዳምሰን አሙ ጆሌን አፍ ጀቹዳ ወረ ጊፍተሮታ ከነ ዴማ ላላ ፎሎ ሳኒ Follow isaanii xixiqqaadha jarri garuu leenca nutti darbataa oolani ani leenci natti darbatee meefi miti yookiis natti darbatamuufi miti I don't care about leenca jechuudha saayibban meeqa qabaa obbolaa meeqa qabaa yoon barbaadeyyuu kan leenca natti darbatu ani hin barbaanne malee garuu surprise namni na godheen beeku leencaan baay'ee na hawaasa dhugaa kaleessan baradheeni dhufee natti darbateenna viidiyoo waraabbachuu dhabuu kootti baay'ee gadda abbaa cabsaa galatoomii nan beektu garuu oromoo ta'uu kootti surprise na goote leencanatti darbattee እና ከሰናን አላሞ galatooma yoo leencanatti hin darbannes diasporaan giftaroonni duraanii mootara MJ narra oofeeraa abdiisaa firii king oromoo sabboontuun illee naa kennitee jirti. Galatooma isin wallahi ammas sanyii giftara haaraa keessa kan abbaa cabsaamu beeku dhugaa leenci mana koo galuu miti nan hawwa namni gastiirra taa'ee atu namaa kenname jedhe inna support ol godha dubartiis akkanuma support godha jarri kaan dhiira qofatti dhaqxanii surprising godhina inna thank you dhugaa rabbii isinitti hanqata isin fooloon keessan kuma ibba lamaa ol ta'uu qaba irraayina fina diaspora share godha diaspora dha follow tolcha kan duraanis kan ammaatis sin jaallannaa sin kabajna garee barnootaarraa gara gartee mana fookii tiktokitti yaa'aa jiranii fookiin tiktok tun yaa obboleessu du'a naman baatu boodarra qabriidha fookii tiktokotana dhiifteetuma kam nama meeqa hagartee mana tiktok fookii tanaaf keessa jaaree filawara meeqa filawar janii filawu meeqa gartee haqabu filawu dhibba meeqa kuma dhibba meeqa haqabu dhiisee qabritti biraa deema gaafa sanduuboo warri tiktoomaa godhe ilmaan tiktok agartee duraan saahiba waliin turan ichitti isa beekan fuudheeti namni kun waan akkanaa gadhiisuu ture yoo inni hamtuu godhiise hamtuu saasan feesbuuk irratti poosti godhan tiktok irra poosti godhan ciranii adda muranii hamtuu san gartee addunyatti gabbaasan haza maali jechuudha kuni seenaa hamtuu ati hambiftee kutteen akka namni si yaadatuuf akkuma beekamu gaa hawaasni keenya gaafa jiru waa walii hin dhaamu gaafa jiru waliif gartee waan gaarii hawwuu dhiisee eegaduu booda seenaadhaan wal yaadata seenaadhaan waliif gammade eegaa abbaan kute booda akka shari'aatti silaa waan tokko tan namni gartee dalaguu ture san baasanii haasa'uun hin barbaachisu maaliif jennaan kaafirallee yoo tahee waan inni dalaguu ture san baasanii haasawanii nama jiru firootan isaatii fi akkasuma gartee saahibbootan isaa hagartee waan san irraa rifatuu maatii isaa haadhaa fi abbaa nama sanii qalbii cabsuu taati jechuudha yeroo san haadhaa fi abbaan akkuma gartee gaafa ilmi isaanii takkaa'u intalti isaanii khayrii dalagaa turte khayrii sanii namni yoo isa yaadate gammadan gaafa gartee ilmi isaanii waan hin taane dalagaa ture waan hin taane saniin namni viidiyoo isaa jijjiree takkaa'u barreeffama isaa taa'u sagalee isaa haa ta'u poosti godhanii hamtuu gartee inni dalagaa ture saniin akka isa yaadatan godhan garaatu bada jechuudha nama kana namni ni hadooda yeroo sanii ni rifata qalbii haadhaa fi abbaa isaaniillee cabsuu jaama ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam waan je'e gaafa gartee abu jahal ikrimaan islaaminna seenu ikrimaan islaama baqateeti deemee biyyarraa haati manaa isaa jala deemtee
ergama rabbi sintuqu khottu jette isa garte wa'ada sigale jira kho jette yamte biyad debiste ega biyarra bagate jechuudha waytasan ergama rabbi alayhi salatu wassalam wanjal abu jahl ga kuma bekamu nama sena hamtu dalaga ture nama garte ergama rabbi mida ture ergama rabbi azagora ture dubo wanjeen ergama rabbi alayhi salatu wassalam sahabotan hammenya abban sa dalagesan nam to kullen hammenya abu jahl san inkasina abbasa hinarrabsina jendu malil jannan ikriman khuni irrajin kata azataha qalbin sani rakati nirifatti sanifu abu masaka kafira saninu sababa ikriman azatahu khanan hamtu sa sanin azata wante inkasina ra jendu indubbatina ra hammenya abbasa san sabrat indubbatina jendu akan dubbatamne ergama rabbi dor ke jechuudha gaafa kana nuti ho nama keenya khatu'e hamtu khadalaga ture firasa khajiru sanif jani namni waan san sila irra qusachu gaariidha garuu hawaasni keenya aadat taate gaafa jiru khairi walida mudise nama san qararra khadabe san deebisu dise gaafa inni du'e booda video saa cire akkasuma garte barreeffama saa haa ta'u sagalee adda addaa saa haa ta'u interview saa haa ta'u fuudheeti duuba cicciree bakka silaa gartee nama dinqisiiftu ni gammachiiftiin isaanii viidiyoo yuutuubiin dalagatan takkaa hoo tiktook irratti gartee filooran barbaadatan jechuu nama na'uudhu billaahi hawaasa keenya waan akkaraarraa haa baraaramu duraan dursinee waan takka sooshaal miidiyaan kunii meeshaa qara lamaati meeshaa qara lama sayfii qara lamaatti agartee yoo abbaan fitiyas akkanatti fitiyas agate simurtu tayo firraachi dhoyten sirraa murtu aduwite sirraa murtu jechuudha tanaafu hawaasni keenya garuu ifi muru jira irra guddaan hawaasa keenya ittiin firraa diina muruu dhiiseeti ifi muru jira jechuudha wanni kun maali jennaan aadaa nutti haddeemu jirti isaa'u shamarran keenya wallahi rabbiin isin qaaleesseeti lafatan irratti irra caalaa gartee nama isin godheeti kabajaa isin godhee sadarkaa isin godhee mirga keessan mirga gartee mootummaa kamiiti oliitu mirga gartee rabbiin fi ergama rabbi alayhi salatu wassalaam dubartoota keenyaaf qoode isaan kaanii fi akkaataa isaan itti jiraatan kan ergama rabbiiti fi rabbiin isiniif gartee kaan kanarra mirgi bareedaan hin jiru duba mirga rabbii fi rasuulli alayhi salatu wassalaam isiniif godhan kana dhiiftanii akka waan mirgi biraa kanaan alatti hafee sooshaal miidiyaa irratti akka yataamaa ilmaan haadhaa fi abbaa hin qabne yataamaa takkanumatti haayibaliin hin qabne akkanuma gara feetee yaatu jechuudha yataamaa gara feetee yaatu wallahi yataamaa nama rifachiisa miskiin wallahi shaamiin ibroo sheeyni keenya kabajamaa fi jaalatamaan rabbi umrii nuuf haa dheeressu مسكين وصني والله مسكين الما يتامى فقط تنجز ياس قبا قوتن أني وني جايبنا تهي نما قرتي صدا ربي تبديرو هنگا سنبواني لينجان الدرباتي لينجان أفدر بجائتي بوهي قبه قمت شوفي ناسو والقيسان التهي جاو بيجايباتي والله نما لما نركي ورا لينجان الدرباتن جي بوهي سك جي dhiiroo sodaa rabbiitiif fuuldura akhiraa saniif namni hangas takkani boo ani amma zamana ammaatti amma akka iflaalutti imimmaan waan tiktookiif boo'uu dhiisiiti waan sila akhiraa saniif boo'uu hundatti ulfaattee jirti ammoo namni tagartee akhiraa san dhiisii tiktookiif boo'uu jira imimmaan kun hoo dhiiroo lafuma tattaasa imimmaan soobatti hin qabne kun dhiiroo akkami moo waanichi keessaa qalbii nama jiisaa jira achi keessaa takkaa dhaqeellee hin beeku lubbuutiyyaan itti wareegaa jabar tiktok kanan dhiisu lubbuutiyyaan itti wareegaa daawwa godhu jira dheero daawwa godhu jira wajana jira dubbiin hin galle duba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديفا مالي فيديو كان كغدافي قمت ولدت نهار كامي اجا تيك توكي كانت في ارسنال هنكفلين نجرو لفت تستهي ميديا رات تستهي ارسا يدو كفالي يرو انم ينجس نبر بادوتي سنين رفيتني لين تنهرات دربون قصدي نماتت بك على النية سبرايز يدا أنا قد
dhugatti wallaahi dhugaa rabbiititti sanyii obbolummaa oromummaa malee walitti hin qabnu baga na gammachiifte baga aduwii kiyyalee narraa cabsite kana jeessu na barbaadu kana jaalatullee oromoon na duuba jiraattu arge galatoonni sanyii yoqaahu asirratti ol baanee akka waan sadarkaan gartee tiktookiin ol nama kaatu sadarkaa rabbii fi rasuulli lafa namaa kaayan tan isaan gartee hadiisaa fi quraanatti nuuf gartee akka ittiin jiraannuuf seera bareedaa kana lafa nuu kaayan kana irra seera tiktookii fi feesbuukni yuutuubii lafa kaayeetu irra nuuf gaariidha obboleewwan keenya mee xiqqishoo haa ilaallu hin isin jaa maaliif jennaan guyyaa qiyaamaa duboo warri saahiban gartee bakka hamtutti wala feertaniis guyyaan qiyaamaa guyyaa akkamii yoo jettan guyyaa asirratti mootii adda addaa kan aangoo xixiqqoo takka rabbiin itti kennee baxaraasee dunkaa addunyaa tanarratti lafa guutanii akka fedhan tahaa jirantu jira. Aangoo tana rabbiin abbaa fedheef kennaa mootummaa xixiqqishoodha tun amma mootummaa rabbii biratti waan hin jirre takka rabbumaatu hireef gubatan. Ifi farkachuu hin danda'ani suma tanaa rabbumaa kenneef abbaa kenneef tuutil mulka man tashaa'u wa tanzi'ul mulka mimman tashaa'. Rabbiin abbaa fedheef kennaa akka qamisaatti irraa baasa. Kafedhe haqooqee gizee geesseef yeroon isaa akka qamisaa irraa baaseetti kabiraarra kaaya. Sanillee duuba waan itti dalage kheyrii itti dalage gaarii itti dalage hamtuu itti dalage gizee yeroon isaa geesse irraa baasa rabbiin aangoo tana. Aangoon rabbii almulku yawma idhin ilhaqqu lirrahmaan. Aangoon dhugaa duuba guyyaa qiyaamaa aangoo rabbii qofa rabbiin anaatu mootiidha mootummaan xiyyaarra'e mootummaan nama hundaa takkan dalagu guyyaa san ikisbaartiidha guyyaa san maashina irratti haftii jechuudha mootummaan nama hundaa guyyaa san gaafa gartee aangoon rabbii qofaa san mirkanooti ammallee tanuma rabbiiti guyyaa san kaasatan mootummaan gartee ati lafa sana irra gartuu kun hundi tokko hin jiru jechuudha kawaan qaallamta kana bilan akka waan kaleen jirreet tahanii ifiifuu isaantu sirra sodaata guyyaa san warra aangoon ture isaantu sirra sodaata maaliif jennaan aangoo sanii waa balleessaa turan waan ta'eef jechuudha saniifuu guyyaa qiyaamaa san guyyaa aangoon sun tarabbii qofa taate aangoon dhugaa tarabbii ta'uu sii mirkanooyte san guyyaa san duuba wanii nama mudataa waan jajjabdura jara keenya jarakka asii kagartee hanjamaa fi rabshaa katabatu kanan seenaa jarachi gadiisan jarri gadiisan gizee gakkutan safaataan beekan waan ja'amaniin hujiirra oolchanii ni mirkaneessan waan quraanii dubbatu kana hunda guyyaa san hujiirra oolfamteeti بعين الحق عين اليقين علم اليقين أما علم اليقين عين اليقين أركوتين يجتدوا الرد فنيتي نور دفتيتي أركوتين نور جيسة جتوا وان سنتات جتوا يا سنتوا علمنا ما مالجا أصوتين نشينوا شينوي ندامي دوبا مالجا osoon gartee abaluu wajjin saahiba gartee abaluu ta'uu baadde arraan tana waa sadarkaa tana xiqqeenya kana hin mudadhu qixaaxa kana waa hin mudadhu je'eeti sheenaa gartee sheenaa fi eegeen gara boodaatti tajaansan taasirra ol deebitee waan takka fayyadachuu hin dandeenye waan takka gartee godhuu hin dandeenye jechuudha. Guyyaa san duuba sheenaa akkasii sheenaan san duuba si fayyaddi sin fayyaddu arrumaan tana si fayyadda arra yoo sheenoytee immoo harat deebitee si fayyaddi toobaa wajjiin toobaa gartee nasuuxa toobaa haqaa isii gartee haqiiqaa santa dhugaa sanii wajjiin wayta gartee harat deebite rabbiin siif araaramaa jechuudha guyyaa san duuba rabbiin siif hin araaramu ol deebitee waan takka asirra godhachuu hin dandeessu namuma qoomatta guyyaa san دبو ربي سبحانه وتعالى شيطان غرتي ادوين تيسن غدون شيطانا نونجي شيطان نكون نمدي كيسار رافغا دادا نونجي تيك توك انا كيسه شيطان منو فكادو تو يفا به يا وجرنا فكادا انا كان كنتي وري غرتي خيريتس نجرا غرو رغدان حواس خينيا دبرتوني خين مي تبرا هافتوتي ور غرتي يا جرا خينيا ور غرتي اسرتي انتر بونتاني
interbuun taane wal gootan interbuu jettanii gaafin taane wal gaafatanii basa waan gartee safuu hawaasa inumaa akka shari'aadhiisi akka hawaasaattu waan namatti ulfaataa as gubba baatanii interbu jettanii wal gootan mee ati takkaa namaa hojii raftee dhiiraa hojii raftee ni beeytaa fa'aa waliin jan a'uudhu billaahi mina shayxaani rajiim tanarraa rabbiin majanfanne akkamin namni gaafii akkanaa wal gaafata as gubbatti takkaa dhiiraa hojii raftee ni beeytaa akkam jechuu kana jechuun waan akkanaa namni gaafii dhajee akka taphaatti illee taphaafillee akkamitti waan akkanaa fayyadama qilleensa gubbatti hawaasa wanni biraatis numa jirti ta khayriitis yoo gartee quubsu taate ilma namaa kana maallaqni tiktok hanga fedhe isinii guddatu hanga fedhellee gartee haa baay'atu hanga fedhellee haa isin bololchiisu garuu wanni nama quubsaa takkalleen hin jirtuu jaa rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam illa turaaba biyyee tana guyyaa awwaalamtee biyyeen afaansi cuqqaalamte qofa quuftaati yaa ilma namaa tuni gorsa ergama rabbiiti hadiisa ergama rabbiiti furatuu fudhattee yoo diddees si beekasanii biyyee tana malee wanni nama quubsaa hin jirtuu ilmi namaa bololaadha yeroo hunda lakkuma ati si dabalamaa deemuun bololaa deemta du'o bolola kana jala deemuun nama islaamarraa hin barbaachisu obboleewwan kiyyaa nuti akka hawaasaatti illee hawaasa safuu qabu keessaa dhalannee hawaasa qaanfatu hayaa qabu hagartee osoo tarabbiitu hin geenye namni dhuumaan laan ja'aa waan akkanaa irratti intala abaluututu waan akkanaa tana irratti argame ja'anii sababaa kiyyaa warra keenyallee xiqqaataa ja'eetii namni qaanfata ilma abaluutu baalageedha waan akkanaa haasawaa naan ja'anii maqaa fiitii fi maqaa warra fiitiif illee namni تكشو كان فتوغاري القمر ربي عليه الصلاة والسلام وعنده الحياء من الإيمان وفي حديث أخرى الحياء شعبة من الإيمان حيان كان في إيمان الرا لكهم تجدوا إيمان نما إيمانك أبوتو كان فتا نمني إيمانك أبني واتك كان فتو يجدو gaafa iimaanni si keessaa dhume wanni beeytuun qaanfii takka hin qabdu naman qaanfattu ilma namaan qaanfattu rabbi qaanfachuu dhiisi ilma namaan qaanfattu namni nama qaanfatu rabbiillee gartee sodaachuu isaatii agarsiisaa jechuudha sodaa rabbiillee qabaachuu isaa agarsiisa gaafa gartee nama qaanfachuu dhiifte sodaa rabbiitis fudhattee jirta khalaas waa takka faayidaan qabduuti nama du'ee wajjin akkuma tokko hadu'ee sirra jira hadu'ee gartee خيري ساتي في همتو ساتي اللين جبتة جبتة تنمدور سمالي وان دبرين خجيرو تو دعاي قداف ركون تنا دوبو أسمتي في قصة غاري دان سنينجا خنافو أني هسوخ يجا أستين جوابسا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالله التوفيق والله سبحانه وتعالى أعلم